Harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun maaddii ispoortiidha. Odeeffannoowwan maaddii ispoortii isaa kanaatiif egaa ani Eebbisaa Naggasaati. Turmaata har'aa waancaa addunyaa bara 2014 yeroo 20ffaatiif Biraazil qopheessite yeroo ammaa kanatti tapha gatanii darbuu irratti argama. Har'a keessumaa tokkoon qaba Bootaan Manatti Jubaa jedhama. Bootaan Manatti Jubaa wajjiniin waa'ee waancaa addunyaa bara 2014 keessumaa tapha nookaawutii leessa taphatamee fi engada taphatame irratti waliin turra. Turmaana keessa hanga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Bootaan egaan har'aa gaasiidoo sinaaf yeroodhaan waliin turra. Egaa taphni keessumaa waancaan addunyaa bara 2014 yoomiyyuu caala miidhagummaa isaa hawwataa kan jiru. Keessumaa gooliiwwan baay'ee keessummeessuudhaanis biyyoonni adda addaa deemaa jiru. Mee keessumaa taphoota ramaddii keessaa darbanii amma tapha nookaawutii irra jiru. Tapha Biraazilii fi Chilii akkamitti ilaalta? Egaa galatooma. Sinis nu affeertanii waan kana irratti yaada qabnu akka daawwattoota keenyaaf hubachuu. Carraa nu kennuuf galatooma jenna. Tapha sana egaa tapha baay'ee taphoota ramaddii duraarra gara walgatanii darbuutti taasifamaa ture irraa tapha adda ta'edha kan agarre. Tapha cimina baay'ee of keessaa qabu ture. Keessumaayyuu Chiliin sadarkaatti eegamtee olitti kan qophooftee dhufte tapha kaleessaa Biraazil faana goote kana. Taphichi baay'ee hawwisiisaa fi daqiiqaa 20 sanayyuu guutuu daqiiqaa dabalataa dabaree ka'aa taa'aati kan baay'ee nama dinqaa ture. Garuu Chiliin ribeeloluu jechuu dandeenya. Haala sanaatiin kaawwattartaaki fayyadamaa turanii garuu baay'ee sardaa tapha yeroo yerootti tapha olaantummaa yoo agarsiisaa turanii. Haa ta'uutii gooliin tokko Aleksiin Galasuus goolii tapha irratti hundaa'e olaantummaa fudhatanii wal gargaarsaan goolirra ga'anii galeedha. Karaa Biraazilis yoo ilaalle cimina qabu turan. Ramaddii duraarra gara kanatti darbuurra tapha godhanirra tapha kaleessa godhan tona akka kootti tapha silaa qindoominaanii ciminaan of eeggannoo guddaadhaan akka taphatanidha. Maaliif warreen Laatiin Ameerikaa keessaa Chilii muuxannoo Chilii faana qaban irraa kan ka'een Chilii kana baay'ee sodaatu turanii natti fakkaata. Kanaaf taphichi baay'ee tapha gammachiisaa ture jedha. Egaan akkuma ilaalamu David Luiz taphataan isaa Biraazil liigaa 8ffaaratti gooliin galchee dursummaan qabatanii akkuma ta'etti immoo taphni olaantummaa taphaa kan fudhate garee Chiliin liigaa 32ffaatti immoo Sanchez gooliin galchee tapha kana akka waliin qixxaatanii deemanii sa'aatii dabalataa hanga daqiiqaa 20 akka deeman ta'e achi booda immoo peenaaliitiitu kenname jechaadha. Garuu akka taphaatti olaantummaa taphaa kan fudhatame Chilii ture. Taphaan duras taphattoonni Chiliis kan dubbachaa turan tapha kana mo'achuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennan ture. Garuu qopheessitoonni waancaa addunyaa kanaa Biraazil immoo taphni kun isheedhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaafuu seenaa isheen waancaa addunyaa irratti qabdurraa kan ka'e tapha kana peenaaliitiidhaan 3-2 mo'achuu dandeesseetti. Egaan tapha kana irratti olaantummaa isaa kan agarsiise yookaan immoo man of the match kan ture Julius Caesar ture goolii egaa Biraazil kana akkamitti ilaalte? Baay'ee taphichuma keessatti wanti silaan eegamne tokko kan mul'ate karaa goolii eegdichaati. Akkuma haatus beektu goolii eegdichi kilabii keessa ture irratti illee baay'ee itti amanamummaa dhabuudhaan kan ka'e eeggataa amma ta'utti gadi bu'ee ture. Calqaba irratti waanti kan na ajaa'ibsiise leenjisaan isaanii Luis Scolariin tamanii nama kana garee Biraazil jechuun garee turuunaan beekamudha. Carraa kennamuun baay'ee duraan dursee baay'ee kan nama dhiibudha. Haa ta'u waan namichi sun itti amanee itti gaafatamummaatti kenna sana garee guddaadhaan kaleessa mul'isee jira. Hin eegamne argiteetti ati isa akka hubatte gaafa daqiiqaan 120 sun dhumee gara peenaaliitiitti deeman peenaaliitii rukuchuudhaaf akkaataatti of kakaasaa ture boo'ichaan calqabee ilkaan ciniinnataa ture baay'ee sammuudhaan olaantummaa fudhatee seene gara peenaaliitii sanatti saayikooloojikaalii immoo
warra rukutu sana gubbaatti illee Yeah. amma tokko olaantummaa fudhatee seenee akkuma olaantummaa fudhatee seenee sanaanis milkaa'ee lama seef gochuu danda'e. seebii godhuu danda'e ture. Yaa egaa Julius Caesar egaa kaasuu yaaltita taphataa QPR'dha. Taphataan QPR kun egaa kun beekamu yeroo Inter Milan ture waancawwan hedduu fudhachuudhaan kan beekamudha. QPR erga dhufee booda garuu taphataa eegataa sadaffaa yoo ta'edha jechuudha. Bara darbee irratti iyyuu tapha tokko duwwaadha kan taphachuu danda'e jechuudha. Achi booddee ergisaadhaan gara FC Torontootti kan deeme. Achi booddee qophaasa waan training gochaa tureef waan shaakalaa tureef cimina isaa deebifachuu danda'eera. Kanaafuu waan hundumtuu akka danda'amu waan dhabdee deebistee argachuu akka dandeessu argeera. Egaa tapha kanarratti maal hojjechuu kan taphataa cimaa taphachaa ta'uurraan darbe Biraazil gara nuusa xumuraatti akka dabartuuf gahee olaanaa taphateera. Akkuma beekamu bara 2010tti illee taphataan kun cimaa ta'us garuu balleessaan inni hojjeteetiin Biraazil tapha nuusa xumuraatti darbeen haftee turte jechaadha. Kanaafuu akkuma beekte Skolaariin cimina kana kennuu isaanii yookaan immoo carraa kana kennuufii isaanii taphataa irratti amantummaa isaan qaban baay'ee gaarii akka ta'e kan mul'isu jechaadha. Kanaafuu dhiibbaan Biraazil irra jiru irraa kan ka'e Biraazil darbuun ishee uummata Biraaziliif wanta guddaadha. Sirriidhaan kun akkuma walii galaatti akka qopheessummaa isaaniitiif warri kun sadarkaa itti darbuun isaanii toornaameentii kanaafis miidhagina guddaa kenna. Maaliif akkuma beekamu taphni addunyaa kun daawwattoonni baay'inaan istaadiyeemii galuun hin barbaachisa. Otoo kufanii keessaa ba'an ta'e amma tokko taphootatti haalaan kanattuu dhiibbaa guddaa karaa daawwattootaatiin agarsiisuu danda'a ture. Haa ta'uutii kun gaafaanii milkaa'ee darbaniiru. Ta'ullee akkuma tuu jette wanti kun baay'ee miidhagaa ture. Taphni Biraazil keessumaa akka odeeffannoo miidiyaaleen garaagaraa baasanitti kaleessa yookaan immoo taphni kun Biraaziliif Chiliin wayita taphatan sana jechaadha. Sa'aatii lamaan dura train stationoon, baas stationoon, suuqiiwwan adda addaa, hoteeloonni baay'een isaanii cufamanii. Miliyoona 6tu achi keessatti jiraata magaalaa guddittii Biraazil keessatti. Miliyoona 6 sun eessa deeme si agarsiisa. Maaliif hundi isaanii iskiriinii gurguddaadhaan daawwachaa turaniiru futboolii kana. Garee isaanii deeggaruudhaaf bakka adda addaatti ta'aniiru. Yoo televezyiiniin jiraate duwwaadha namni baay'ate kan taa'u. Kanaafuu tiraanspoorteeshinii waan dhaabbate fakkaata kan jedhullee miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Maaliif otoo uummanni kun yookaan immoo tapha kana nuusa xumuraatti darbuu haftee wanti illee dhufullee maalidha? Deeggartoonni jaalala kubbaaf qaban hanga lubbuu isaanii kennanittidha kan kennaa turan kan addoos beekamaadha. Kanaafuu maaltu dhalachuu danda'alle kan jedhu dubbatamaadha kan ture jechaadha. Kanaafuu Biraazil darbuun ishee wanta gaarii akka ta'edha. Leensaan Biraazil Skolaariin yaan isaan kennan garuu Hawaard Weeb hojiin hojjete gaarii miti jechuun dubbataa yeroo murteessaa taphichaa. Isarratti deebii qaban dubbatan keessumaa neemer miidhamuu isarratti pirootektii gochaa hin jiran jechuun dubbataa. Egaa akkuma beekamu liigisaan kamiyyuu xiyyeeffannaan addaa taphattoota isaatiif akka kennamu barbaada. Walumaa galatti garuu akka tapha galeessaa yoo ilaallu amma tokko dhiibbaan itti uumamee ture. Maaliif baay'ee daayinaamiks ture taphichi. Waliin kaatee hunda to'atee hundas immoo adabbii kana taasisuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Haa ta'uutii miidhaan daa'imaan sana gubbaatti haxinnaatu keelloon kennamuu qabaa jechuudha. Maaliif akkaataan Vidaal itti seene yookiin immoo akkaataan itti rukute sun beekaadha waan godhe sin fakkaata. Garuu immoo qaannaama dogoggoruu toonbatiin bira darbuu hin danda'ama. Hawaard Weebaan akka nu baddeetti tapha sana akka sirriitti taphataniif akka firii ta'anii taphatanillee daandii waan baneef natti fakkaata. Akka murteessota kan biraallee yeroo hundumaa dhaabsisuu, kennuu maal kana baay'isne. Confidentially waan taphachiisanitti fakkaata. Gama qotinnaan laalu taphni kun murteessaadha. Maaliif gareen Chiilii taphaan dura yaan isaan kennan maali? Nuti Biraazil otoo ta'een kan sodaannu murteessota taphachuu yookaan rifiriyoota sodaanna jechuudhaan dubbataniiru. Kanaafuu Hawaard Weeb hojiin hojjete wanta gaarii garuu innaa laaltu harka gooliin galchee sun harkaan ta'uusaa Hawaard Weeb hin laalle. Garuu akka carraa ta'ee dhaabsiseera. Goolii miteedhee dhoowweera. Televezyiiniidhaan eeguu riipilee yoo baay'ee ilaalamu immoo goolii akka hin taane harkaan akka tuqe
barameera jechaadha. Kanaafuu xiinxalaan ispoortii tokko BBC yaadni kennu maali? Howard Webb is lucky jechuun dubbatan. Maaliif otoo argiin murtee sana dabarse kanaafuu garuu is lucky jechuun dubbatan yeroo garuu dhiibbaan akkuma jettee dhiibbaan guddaan irra tureera. Garuu tapha sana haala gaariin hoogganeera jechuun ni danda'ama. Sirriidha. Muuxannoo guddaa qaba. Nama Premier League keessattis Champions League akkuma Awurooppaattis yeroo adda addaa tapha silaa guddaa jedhaman irratti hirmaatee muuxannoo guddaa qabudha. Ofitti amanummaa isa guddaa qaba. Akkuma tu jette kaleessa ani balleessaa inni hojjeterra gaarummaa yookiin immoo wanti gaariin hojjetan sanatti mul'ata caalatti. Maaliif taphichi tapha baay'ee cimaa fi daayinaamik tapha sanatti waan inni itti baay'ate ture. Teeknikal faawulii baay'ata ture. San hunda to'attee nama muuxannoo hin qabnee fi taphicha balleessuu danda'a ture. Garuu akka gaariitti milkaa'ee. Egaa iskoolaareen gara jannataatti galuuf isteepii sadii duwwaan waa fedhanii. Kun maal jechuudha? Hanga ammaatti isteepii 4 deemneerra. Kanaaf booddee heevenitti deemuudhaaf gara jannataatti deemuun waan tapha sadii yookaan immoo leevilii sadii nu hafa jechuudhaan dubbataniiru. Kunis egaa na ilaalamu maanni dhiibbaan guddaa akka isaan irra jirudha kan mul'isu jechaadha. Maaliif uummanni Biraazil akka waancaa kana fudhachuu barbaadudha kan agarsiisu qopheessummaa isaarraa kan ka'e qabxii gaarii fiduudha kan barbaadan jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa waan akkasiis yaada controversial jedhamu kana dubbataniiru. Egaa akkuma dubbanne Jules Cesar gooliiwwan lama kan ta'an kan penaaltiiwwan lama seegochuu danda'eera. Egaa asirratti taphattoonni Chilii Pinilaa fi Alex Sanchez immoo otoo hin galchinaafuu danda'aniiru. Egaa halkas otoo hin galchinaafuun isaa kan ka'e achi booddee immoo jaaraan taphataan Chilii goolii inni dhumarratti otoo hin galchin yookaan immoo dalgii goolii isaa sun baasuunsaa akka isaan hin dabarreef gargaareera. Yaada walii galaa irratti garuu kun dhufnu Biraazil tapha kana mo'achuu ishee gama baay'eetiin wanta gaariitti fudhatamaadha kan jiru jechaadha. Sirriidhaan akkuma ture jenne barbaachisaa ture. Akkuma toornaamentichaatti. Garuu yoo akka nama daawwataa ispoortii tokkotti ilaaltu Chiiliin kufuun baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa dandeettii akka dhuunfaatti illee ijoolleen achi keessa turan qaban akka gareettis waliin taphni isaan agarsiisan otoo turan baay'ee waan gaarii kan caalu agarsiisuu danda'u kan jedhu maddee kufaatiin isaanii baay'ee nama gaddisiisuu danda'a. Garuu akkuma tureetti immoo Biraazil darbuun taphichaaf miidhagina guddaa kenna. Maaliif uummanni mo'achuu duwwaa osoo hin ta'in goolii baay'eetiin injifachuudha kan bare uummanni Biraazil. Kanaafuu kubbaa miilaa jechuun isaan bashannana yookaan jireenya isaaniiti. Aadaa isaaniiti. Kanaafuu kana dhabochuun isaanii baay'eetti dhaga'ama. Kanarraa kan ka'e egaa dhiibbaan guddaa garee Biraazil irra jira. Iskoolaareen iyyuu gara leenjisummaatti eeguu dhufan iyyuu rakkoo guddaatu rakkina namaa fidee waan adda addaas isaan ingitanii kana leenjisummaadhaan jedhamaa turanii kanarraa kan ka'e dhiibbaa guddaa ture. Taphattoota filatamuu qaban illee filanne jechuudhaan illee koomii achi gubbaatti ani federeeshinii isaanii murtii gaarii fudhateen jedha. Maaliif seenaa Biraazil 2010 irraa kaasee yoo ilaaltu sanuma dura iyyuu kan ture irratti yoo ilaalte dadhabanii ture 2002 sanaati. 2002tti seenyi ture inni ilaalu iskoolaaruma ture. Barsanas namni kun taphattoota akkamiif fileet kan inni waan argachuu danda'e iddoo naa ilaaltu taphattoota silaa baay'ee dandeetti biyyi uummanni Biraazil dhiisee taphattoota silaa disipiliinii barbaaduuf ajajamoo ta'an duwwaa filatee sadarkaa barbaachisuun nama ga'uu danda'edha. Namni kun ammas yoo ilaaltu haalli inni ittiin deeme taphattoota kilabii keessatti beenchii turan kan akka kan Tottenhamiif taphatu Sidaa Silvaa akkasumas immoo baay'een isaanii egaa taphattoota ciccimoodha. Garuu taphattoonni Biraazil gulaaltu liigii kan irratti naa deemtu filatamoodha. Taphattoota ciccimoodha garuu beenchii warra ta'an. Akkuma Julio Cesar faana goleegaan kun over beenchii sadaffaa irra taa'ee ture jechaadha. Garuu tapha kanarratti taphataa cimaa ta'eera Chiiliin. Kanaafuu nama kana baay'ee dinqisiifachuun barbaachisaadha. Maaliif inni wanti inni eegu jira taphataarraa. Disipiliinii barbaadu fi dandeettii inni barbaadu
kan inni fedhatu dandeettii sirriitti hundaa'ee filate sanaan immoo bu'aa guddaa agarsiisaa jiru yeroo kun yoo ilaallu Biraazil har'a amma jiru kunii fi Biraazil dur beeknu wal qitallee miti. Baay'ee akka durii miti kan inni ilaallu taphataan yookiin immoo gareen Biraazil kuni. Haa ta'u garuu bu'aa yookiin immoo gahee namichi kun irraa eegu hunda baay'ee jiru jarri kun. Kanaafuu Biraazil wanta gaariitti shufuun gara fuulduraatti mudate jechuun ni danda'ama. Maaliif taphattoonni hundumtuu eegar ta'aniiti kan taphataa turani. Kanaafuu akkuma isaan jedhan egaa isteeppii 3 taafee isteeppii 3 kana keessa ni darbu achi qaqqabu kan jedhu ni ilaalama. Tapha Koolombiyaa wajjinis immoo jimaata dhufu tapha nuusa xumuraatti darbuutiif waan isaan taasisan immoo kan ilaalamudha jechaadha. Egaa tapha Koolombiyaa fi Uraagaayii maal haallume? Uraagaayii egaa kun beekamu miidiyaaleen garaagaraas gabaasa kan jiran xiyyeeffannaan isaanii guddaa waa'ee Suwaarees ture. Suwaarees balleessaan inni taphataa sararratti isaa Xaaliyaan kan ta'e Cheelenii irratti hojjete sun hanga ammaatti rakkoo guddaa keessa galchee adabbiidhaaf qaqqabsiiseera. Egaan Kolombiyaan goolii 2-0 Uraagaayii mo'atteetti. James Rodriguez immoo taphataa cimaa taphachaati. Goolii inni galchees immoo goolii toornaamentichaa jedhamaa jira gabanumaan. Kamti ilaalte inni tapha kana? Baay'ee taphni kun tapha baay'ee ta'uun Biraazilii fi sadarkuma sanaanuu kan ilaalamuu danda'udha. Amma tokko karaa Kolombiyaatiin kan turee fi karaa Uraagaayii kan mul'ate keessumaa gara daqiiqota 70 keessatti waliin gitu ture. Baay'ee taphataniitu amma dogochuu qaqqabanii turan Uraagaayii kan taphatu kan walii gadi kaasaa ture Kolombiyaa turanii. Kolombiyaan baay'ee eeboo guddaa akka qaban, kaka'umsa guddaa, kutannoo guddaa akka qaban ilaaltu. Dabalatees immoo baay'ee atleetota hin kaatu jiranitti akka jirutti kaatu. Marsaa dirree keessa bakki isaan hin qaqqabne jiru keessumaa gurbaan bataa guduruu fi gurbaan Johan Koldozo taphni isaan taphatan sirri jidduu irratti olaantummaa taphaa fudhachuudhaaf kubbaa kontirool gochuu irratti hojiin isaan hojjetan gareen hojjechuu irratti taphattoonni Kolombiyaa olaantummaa isaanii agarsiisan. Seenaa isaanii keessattis yeroo jalqabaatiif tapha nuusa xumuraatiif darbuu danda'aniiru. Erga bara 1998 immoo hirmaannaa waancaa addunyaa argatanii hin beekan jechaadha. Egaa keessumaa James Rodriguez taphataa yeroo ammaa kanatti addunyaa xiyyeeffannaa guddaa kan irratti kennaa jirudha. Egaa waancaa addunyaa wayita dhufu taphattoonni ciccimoo Shine godhan kan ba'an keessaadha. Baranas kan argine James Rodriguez ilaaluu dandeenya. Taphataan kun tapha afur irratti goolii 5 galchuu danda'eera. Keessumaa gooliin kaleessa galcheessu hin agartu yeroo hunda goolii akkasii kana. Tokkoffaa haaluma inni itti kubbaa kubbaa sana taphataa irraa fuudhee qoma isaatiin qorrisiisee gadi buusee otoo hojjaan illee ol jedhee hin ilaalin akkaataa rukutee dhaqee kiroosbaarii rukutee ittiin gale suni darbee kan agartu. Waan akkasiin argamu. Gooliin kun goolii tapha kana toornaamentii kanaati jedhamuu kan danda'u natti fakkaata. Van Baarsen hanga ammaatti gooliin inni galche Speen irratti hanga ammaatti goolii toornamentichaa jedhamee fudhatamaa ture. Garuu James Rodriguez gooliin inni galche haalli ittiin taphachaa ture. Haalli inni taphataan sun gamanumaan haalli inni ispeesiin yookaan immoo iddoo barbaadachaa ture sun faayee kulaatu wanta gaariidha. Taphataa kanas egaa filamoon adda addaa yeroo ammaa kana fudhachuudhaaf dubbataa jiru. Egaa yeroo ispoortii gabaasa keessa tokko inni Kolombiyaan tuuzilas kan taate Uraagaayii mo'achuu dandeesseetti jechuudha dubbateera. Kun maali kan dhabeetti Uraagaayii jechuudhaan dubbatan kunis kan wal qabsiise Suwaarees wajjinidha. Suwaarees balleessaan hojjete yookaan immoo Cheelenii ciniinuunsaa taphoota 9 taphoota intarnaashinaala 9 akkasumas immoo Swiss Frankii 100 akkasumas taphoota kamiyyuu irraa yookaan immoo aktiviitii ispoortii kamiyyuu seedeemii seenuu waan adda addaa kanarraa dabalatee ji'a afuriif uumame jechaadha. Taphataan kunis egaa yeroo ammaa kanatti adabbiirra jira. Egaa kanarraa kan ka'e deeggartoonni Uraagaayii garuu baanarii isaa yookaan immoo fakkii isaa qabachuudhaan seedeemii seenuudhaan ture. Egaan leenjisaan Uraagaayis Oskaar Tarabeez yaada isaan kennan inni jiraachuu dhiisuun isaa yookaan immoo inni isa bileen gochuu hin qabnu waan isa dhabneef mo'atamne jechuu hin dandeenyu jechuudhaan keessumaa James Rodriguez dinqisiifataa jiru kun taphataa cimaa toornaamentii kanaa jechuudha.
Suarez jiraachuu dhiisuun beekama. Suarez jechaan cimina inni qabu, dandeettii inni qabu keessumaa fuulduratti warra opponentoota isaa akkaataa itti jeequ waan addaati. Kaleessa sana dhabuun baay'ee mul'ataa ture. Akkaataa itti mul'atutti isaan miidhee ture. Haa ta'uuti gochi inni godhe suni calqaba miti. Namni kun siyaasa sadaffaa godha. Adabbiin nuti kenname kun yoo akka kootti iyyuu kun nalla dhugaa miti namni kun adabamee beeka qaba kudhanis sagalis isaan dhiisuu hin dandeenye namni kun of to'achuu waan danda'u haala jechisiisuu irra qabaa jira. Amma haaluma inni dhaqitti ceenee sinnaa laaltu haala taphaanillee walitti dhufanii wal dhiibanii yookiin wal qoccolaa turanii turre ofiif itti kaatee kubbaaf kaatee dhaqee akkuma bira ga'ee qabee kenniine. Kun purposely waan godhuudha. Beekaadhuma waan godhuudha. Murteessaan taphachaas guusana hillaalee. Egaa kun beekamu Ajax Amsterdam guutamatu bara 2017 akkasumas tapha sagalii fi maallaqa akkasumas immoo adabamee ture. Akkasumas Liverpool wajjin jirus akkasumas Ivanovic midhaan taphataa Chelsea jechaadha. Akkasumas waan baay'ee adabbiin garaagaraa qaqqabeera. Egaa keessumaa taphataan cimaa addunyaa durii Maaradoonaan garuu deeggarsa isaa kenneera. Suarez jechaadha. Egaa kun beekamu bara taphasaa waggoottan lama innis kontroversiyaal ture. FIFA wajjin waliin jaalatu. FIFA isa maafia jechuudhaan illee dubbata. Kanaaf Maaradoonaan deeggarsa Suareziif kenneera. Kanaafuu akkasumas mootiin biyyattii yookaan pirezidaantiin biyya Uruguayis akka sareetti FIFAan tiriitti godheera. Addunyaa isa tiriitti godheera jechuudhaan isaanis komii isaan dhiyeessaniiru. Gahuun wanga Oscar Travers leenjisaan Uruguay yaadni isaan kennan James Rodriguez taphataa cimaa Diego Maradona, Luis Suarez fi Messi wajjin wal gitu jechuudhaan gahuunumaan deeggarsa isaan kennan. Egaa namni kun tapha dandeettii inni qabuun waan shakkisiisuu miti. Beekna kilaba keessatti sinnaarii bakka taphatu biyyoon isaatii kan taphatu garuu kan nama dhibu yeroo hundaa mo'achuudhaaf akka gareen isaa mo'atuuf namni kun wanta inni hin goone hin jiru yaadannaa kuma lamaaf godhan gaanaa haala inni ittiin hambisee sanaan gocha inni godhe sanaan gaanaan tapha keessaa baate jarri isaan sadarkaa ta'antu darbanii akka biyyaattis immoo na laallu mootummaan biyya isaanii akka silaa goota biyya tokkotti simatanii garuu isaaniif hojiin hojjette sun egaa raasisuu danda'a. Akka ispoortiitti na laaltu garuu deebisee immoo warra garee isaan faana taphatus na laaltu gocha nama kanaatiin warri miidhaman sun immoo waan itti dhaga'amu na laaltu waa'ee caba haamilee guddaatu ragagaa. Kun naamusa ispoorteessummaan aladha. FIFAan xiqqaatu ji'oottan 24 ni adaba kan jedhu ture intartoonni ispoortii kan kennaa turani. Sararris komii akka qabudha kan kennaa jiran yeroo ammaa kanatti jechaadha. Sararri hunduu eegna akkuma dhuunfaattuu namni kun adabamee beekaa tapha kudhanis sagalis qarshiidhaanis adabamee irraa naaf ni hawan kan irraa. Garuu amma kun waan crucial kan ta'e waancaa addunyaa kanarratti wanta akkasii hojjechuun isaa xiyyeeffannaa addunyaa argata. Egaan daawwattoota keenyaa turmaata bootamana wajjiniin waa'ee waancaa addunyaa bara 2014 keessumaa tapha gatanii darbuu kan nokaawut irratti taasisanii asumatti raawwanna. Qophiilee biraatiin hanga wal garuutti turtii gaarii isiniin jenna.